Hello guys, bagara gaan deebitan jecha arraammoo hanga ammaatti hojii YouTube waggaa 4 oliitiin irra jira. YouTube ammoo meeqa naaf kafale kan jiru waliin yaallaa jechuudha. Akkasumas gaaffiiwwan gurguddoo namoonni hedduun gaafatan YouTube irratti hirkachuun ni ta'a. YouTube akka maalitti itti fayyadamuu qabna yookaan ammoo maal godhuu akka qabnu guutumaan guututti viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan isin agarsiisa. Akkuma agartan chaartii kiyya irratti daawwattoota miiliyoona 2.8 qaba. Akkasumas watch haawarii 42.7k akkasumas subscribe 40 jira. Akkasumas kun ammoo revenue kiyya kafaltii meeqa akkanaaf kafale ammoo viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan ni ilaalla. YouTube irratti hirkachuun ni ta'a. Keessaawu namoonni bultii jaartan yookaan ammoo bultii qabdan YouTube irratti hirkattanii jireenya keessanitti fufuun akkami kan jiru guutumaan guututti waliin ilaalla. Viidiyoo kana keessatti dhugaa jirtu guutumaan guututti isin agarsiisa. Keessaawu dhaloonni amma content creator yookaan ammoo qabiyyee uumuudhaan gara YouTube irratti hirkachuu barbaadan yookaan ammoo achirratti hojjechuu barbaadan maal godhuu akka qabdanii fi akkasumas YouTube isin baasaa kan jiru guutumaan guututti wal duraa duubaan isin agarsiisa. Kafaltiin tootaaliin isaa too hangame kan jiru ammoo guutumaan guututti wal duraa duubaan ni ilaalla. Mee jalqabarratti osoo guutuu isaatti hin seenne kallattumaan YouTube daataa kiyya waliin ilaalla. Fakkeenyaaf akkuma agartan waggaa kanarraa eegalee YouTubetti gaafa seentan kallattumaan monetize isiniif hin ta'u. Kanaafuu namni kamiyyuu maal godhuu qaba? Subscribe kuma takkaa fi yookaan ammoo watch haawarii 4000 yookaan ammoo 4k kuma afur qabaachuu qabaachuudha. Sanuu viidiyoo dheeraarraa asirratti wanti hubachuu qabdan namni tokko shortii miiliyoona harkateedhaaf monetize ta'uu hin danda'u. Amma garuu seerri jijjiiramee jira. Seerri jijjiiramee namni tokko YouTube short gaafa maxxansu guyyaa 90 keessatti miiliyoona 3 daawwattoota harkachuu qabaachuu qaba. Akkasumas subscribe 500 ol qabaachuu qabaachuudha. Akkasumas viidiyoo dheeraa irratti ammoo watch haawarii 3000 fi akkasumas subscriberata 500 qabaachuu qaba. Namni subscribe 500 fi akkasumas watch haawarii 3000 harkate kallattumaan monetize godhachuu ni danda'a. So hanga bara 2020 takkaatti waa takka hin hojjenne fakkeenyaaf mee revenue kiyya isin agarsiisa. Kunoo akkuma agartan haala kanaan deemaa jira. Hanga bara 2020 qabsaatiin ture irratti 20 takka dabalatee jechuudha. Ilaa hanga isirnaa ta'e Oktoobar 28 irratti irraa naaf eegala jechuudha. Oktoobar 20 hanga kana jidduutti monetize godhuudhaaf yookaan ammoo watch haawarii subscribe dabaluu fi kanneen kana fakkaatan godhuudhaan hojjechaa ture jechuudha. Garuu akka carraa tahee an barnoota irra waan hin jiruuf fedhii isaa yookaan ammoo paashinii isaa waan hin qabuuf hojiitti seenee barachaatiin dalagaa ture jechuudha. Kana gaafaan godhu. Kanaafuu bara 2020 irraa eegalee hanga 20 takkaatti chaanaalii kiyyaa kontentii ol baasuu wantoota garaagaraa watch haawarii guddisuu akkasumas subscribe guddisuu fi kanneen kana fakkaatan itti godhe osoon deemu November 23 2021 irratti monetize naate jechuudha. Monetize gaafa na ta'u haala kanaan hojjechaan ture akkasumas deemaa osoo jiru saantimaan hojjedhu laalaa guys. So $1, $80 yeroo takka ammoo $3 gaafa hojjechuun qaba. Asirratti wanti hubachuu qabdan kontentiin an gadhiisu high CPM warra jaamanidha jechuudha. Hubadhaa asirratti warra qabiyyeen isaanii maallaqa guddaa kafaluu danda'udha. Arsii irratti warra kafaluu danda'udha. Asirratti imagine godha warra prank dalaguu warroota akka diraamaa fi kanneen kana fakkaatan dalagan. Keessaawu namoonni baay'een Itoophiyaa keessaa daawwata. Warra Itoophiyaa keessaa gaafa daawwatan ammoo gonkumaa arsiin hin kafalu. Arsiin irra gadi hin dhiifamu. Yoo akka carraa tahee VPN isinii banan malee gonkumaa hin jiru jechuudha. Kanaafuu an warroota Saudi Arabiyaa fi Ameerikaas tokko qaba. Haala salphaan akkuma agartan kanatti asirraa monetize godhee haala kanaan $2 3 gaafa saantima naa kafaluu jira gaafa 0 naa kafaluu jira jechuudha. Jidduu kanatti 2022 irratti ammoo demonetize naaf ta'e jechuudha. Chaanaalli kiyya gaafaan gibbii seenee barachuu jiru barnoota irratti fokusii yeroon godhu ammoo kontentii gadi dhiisu. Chaanaalli kiyya watch haawarii neelaa gad deebi'ee watch haawariin gaafa gad deebi'u ammoo kallattumaan maal neelaa ta'e demonetize neelaa jechuudha. Maallaqa akkanaan kafalle jechuudha. Amma osubaan deemoo eegaan boqonnaa xiqqoo argadhee gara kontentii kireetitti deebi'ee hanga an kontentii kireet godhu hanga 4k watch haawariin guutamutti gonkumaa naan ta'u jechuudha. Ammallee kunoo gara monetize naa deebi'ee saantima hanga nafaa hojjechaan ture guyyatti akkasumas ammallee demonetize ta'e 2023 keessaa gaafaan barnoota irratti fokus godhu ammoo kontentii kireet godhuu hin danda'u. Fatanaa jira, exaamii jira fi kanneen kana fakkaatanii jira. Akkuma agartan asirratti 0 ammallee demonetize taraa 2 demonetize neelaa ta'e sana booda itti fufuudhaan ammallee itti deebi'ee gara hojiitti deebi'ee kallattumaan monetize godhee ammas maallaqa kafaluu eegalee jechuudha. Amma asirratti wanti monetize naa ta'e guyyaatti $2 takka saantima fa'aa gaafaan hojjechuun qaba. Asirratti haaluma haalaan deemee sana booda guyyaatti $3 guyyaa 7 fa'aa hojjedhu jira jechuudha. Asirratti akka carraa ta'e $7 gaafaan hojjedhu jira. Kana ammoo high CPM wanti an gadhiisu high CPM waan ta'eef yeroo kana takka kanaaf kafala. Fakkeenyaaf wantoota kiriptoo hojii onlaayinii fi kanneen kana fakkaataniin gadhiisa. Wantoonni akka diraamaa fi prank ammoo low CPM warra jaamanidha. Guys gonkumaa ifitti hin taphatinaadha. Viidiyoo kana sirriitti obsaan daawwadhaa iccitii isaa hunda isiniif hin baasu waan ta'eef dhaloonni ammaa maal godhuu akka qabdan laayif istaayilii warra prank dalaguu fi kanneen kana fakkaatan laaltanii akka hin shawwadamneef baay'ee isin fayyada. Kanaafuu dhaloonni gara YouTuberaa
tookaraa fi kanneen kana fakkaatan yoo kana immoo beekamuu barbaadan sirriitti hubadhaa as keessatti wantoonni dirqama hubachuu qabdan guutumaan guututti ni jira. Sana booda haala kanaan akkuma agartan kanatti guyyuutu ni uumaa. Waaw akkuma agartan $19 guyyaa takkatti hojjetin ture. Guyyaa kana Pi Network gaafa inni liist ta'u laayivii gadhiisetin ture. Laayivii san yeroo laalan $19 hojjedheetin jira jechuudha. So namoonni gaafa biyya alaatii carraa qabaattee laalan ammoo yookaan ammoo content international gaafa uumte maallaqa hedduu uumuu dandeessa. Kun ammoo laayivii xiyyaratti gaafaanan gadhiisu naaf dhufe $19 bichaa miti doolaara hanga 30-40 fi akkas naa uume ture jechuudha. 30 wayiiti na fakkaata. So kun ammoo laayivii gaafa saniiti. Sana booda ammallee contentii gaafaan uumuu saantima fa'aa hojjechaatiin ture haala kanaan ni agartanii. Kanaafuu qabiyyeenan uumu high CPM waan ta'eef haala kanaan hojjechaan ture guys. So saditti hubadhaadha. Hanga ammaatti galatooma subscribe 40,000 seennee jirra. Mee osoo tootaalii maallaqa isaa hin laallee baatiiwwan 3 dabraniif kan hojjedhe guutumaan guututti isin agarsiisa. Gubbaa kanatti kunoo last 90 kana gaafaan fildu. Kun ammoo guyyaa 90 dabran keessatti guyyaa 90 yookaan ammoo baatii 3 dabran keessatti waan ajaa'ibsiisaa ta'a daawwattoota 62,200 fi 200 harkadhee wachaawalee 1,000 fi 200 harkadhee akkasumas subscribera 1,000 fi 500 oliin harkadhee sana booda ammoo kunoo estimate revenue kiyya ammoo $89.72 kuma 15 ol jechuudha maallaqa Itoophiyaatti haala kanaan naaf ta'aa jechuudha. So asirratti guyyaa 90 yookaan ammoo baatiiwwan 8 dabran irratti akkasumas revenue kiyya gaafa laaltan maal akka hojjeta kunoo haala kanaan viidiyoon hanga gadhiise irratti revenue kiyya naaf kafalamee jira. Guyyaa $2 naaf kafalamuu jira akkasumas guyyaa $2.13 fi kanneen kana fakkaatan guyyaa saantima fudhadhuu jira jechuudha. Akkasumas saantimaa gadillee gaafaan fudhadhu kunoo saantima 33 gaafaan fudhadhuu jira jechuudha. So guyyaa 90 keessatti $89 hojjedhe viidiyoolee hedduu hin maxxansine garuu wanti asirratti hubachuu qabdan YouTube isin baasaa kan jiru gaafii nama hundaati jechuudha. YouTube even bultii ijaaruu dhiisaadhaati yookaan ammoo single yoo taatanii jiraattanii gaafa YouTube irratti hirkattanii YouTube isin miidhuu danda'a. An YouTube qofa irratti hirkadhu bizinesa koorsii niin qabaa, Patreon niin qabaa, kiriptoo niin hojjedhaa, forex trading niin hojjedhaa akkasumas bizinesoota biroo kanneen akka YouTube automation fi kanneen kana fakkaatanis niin hojjedha guys. So YouTube qofa irratti hirkachuun baay'ee balaa guddaadha. Gaafa wanta kana eegaltan ni beekamtan. Garuu beekamuun keessan miidhaa malee bu'aa isin hin qabu guys. Beekaa ta'uu qabdan gaafa YouTube eegaltan you must have something harkaa qabaachuu qabdaa jechuudha. Takka waan hordoftoota keetiif kadhatu yookaan immoo itti gurgurtu ta'uu danda'a yookaan immoo karaa salphaan maal akka gootu beekuu qabdaa jechuudha. Akka promotionitti fayyadamuu qabda. Fakkeenyaaf YouTube yoo qabaatte carraa bareedaadha akka promotionitti beekumsa kee ta'uu danda'a. Qabiyyee waan harkaa qabdu ittiin beeksisuuf ta'a kanarratti fayyadamuu qabdaa jechuudha. Gonkumaa hin shawwadaminaadha. Beekamuuf jettanii akka buluutiin ta'aa fi maarree osoo hin taane just skillii takka qabaachuu qabdan. Skillii something you must have something guys. So skilliin akka forex trading, YouTube automation fi kanneen kana fakkaatan baay'ee isin fayyada. Affiliate marketing dabalatee jechuudha. Keessaa warroota YouTube automation dalaganiif affiliate marketingiin baay'ee murteessaadha. So haala kanaan guyyaa 90 keessatti kunoo hanga kana naaf kafalee jira jechuudha. Akka nama 5,000 naaf kafaluuti 5,500 naaf kafaluuti. Mee osoo maallaqa kiyya tootaalii hangam naaf kafalee osoo hin seenne daawwattoonni keenya olaanaan 100,000, 80,000, 50,000, 10,000 fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Irra guddaan warra YouTube warra Itoophiyaa keessaa daawwatu waan ta'eef warra Itoophiyaa zeeroon baay'isa. Hanga fedhe miliyoona isin daawwatanii miliyoona daawwatanis Itoophiyaa keessatti gonkumaa faayidaa isin hin qabu. Qabiyyee subscribe isin guddisuu fi audiensii keessan guddisuu yoo taate malee mee fakkeenyaaf osoo asitti hin dabarre dura mee qabiyyeen kiyyaa view meeqa akka argatee fi akkasumas meeqa akka naaf kafaleen isin agarsiisa. Jalqabatti isa content ijoo kaaniin filadhaa. Isa content gaafa filadhu qabiyyee kiyya isa olaanaa kafaleen isin agarsiisa. Kunoo haala kanaan channel kiyya monetize ta'ee jira. Viidiyoon kiyya hanga ammaatti akka ilaalame keessaa tokko akkamitti bilbila namaa dhaggeeffachuu akka dandeenyu isa jiru kana inni kun 90 ilaalame. Mee fakkeenyaaf isa kanarratti meeqa akka naaf kafalee fi waa hunda waliin ilaalla. Baay'inni namoota fakkeenyaaf isa chaartii kanneen filadhaa. Kana laayitii kana gaafaan filadhu nama hanga ammaatti 90 90.6 laalee wanti nan hojjedhu teekiidha yookaan immoo waa'ee barnootaa waan ta'eef nish yookaan immoo mata dureen kiyya baay'ee bareedaadha. Akkuma agartan 90 fi wayii ilaalee kun amata 3 dura jechuudha. Viidiyoo amata 3 duraati. Sana booda inni kun ammoo watch hour-dha. 2.5k watch hour kiyya. Subscriberoota 5,800 irraa harkadhee jira. Galiin irraa harkadhee ammoo $74.46 jechuudha. Kun ammoo yoo guyyaatti view akkanaa harkattan baay'ee bareedaadha. Biyyoota Arabaatis biyyoota alaatis yoo harkattan baay'ee bareedaadha. Audiensii keessan dhaabbata jechuudha. Fakkeenyaaf
an view kana waggaa sadii duraan argadhe hanga waggaa sadiitti view kiyyaa jechuudha. Kunoo $74 yookaan ammoo 13,000 akkas yoo haala kanaan audiensii keessan yookaan ammoo daawwattoota kanaa ol argattan baay'ee salphaadha. Jireenya bareedaa jiraachuu dandeessanii garuu dhaloonni ammaa gonkumaa YouTube qofarratti hirkachuu hin qabdanii. Kun ammoo viidiyoo waggaa sadiiti. Guyyaa irratti yoo audiensiin keessan haala kanaan argattan baay'ee bareedaadha jeetii yaada. So haala kanaan wanti jechuu barbaade viidiyoon kiyya olaanaan 90,000 naaf laalamee 90,000 argachuudhaaf waggaa takka baatii hedduu isinif fudhachuu danda'a. Haala kanaan naaf kafale jechuudha. Sana booda mee fakkeenya ammallee mee fakkeenya baak irraa goone gara tootaalii keenyatti haa deebinu. Daashboord daynee maallaqa keenya tootaalii hanga ammaatti meeqaan hojjedhe isin agarsiisa. Hanga ammaatti sabiskiraayibaroota yookaan ammoo maamiltoota 40,000 ol argadheetiin jira. Hundi keessanuu baay'ee galatoomaa warra sabiskiraayib gootanii maatii keeyyatti hirmaattan warri kaanis ammoo sabiskiraayib godhuu hin dagatinadha. Amma mee maallaqa tootaalii hangamiin akka hojjedhe isin agarsiisa. Sana booda isa analytics yookaan niin filadha. Sana keessaa gaafaan filadhu haala kanaan naa dhufa. Sana booda lifetime isa jiru gaafaan filadhu hanga ammaatti ergaa YouTube hojjedhe jechuudha. Daawwattoota miliyoona 2.8 qaba. Akkuma nama dura isiniin jetti washaawara yookaan ammoo sa'a 42.7k jechuudha. Akkasumas subscribe 40,000 qaba. Warri hanga ammaa subscribe godhanillee subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamaan isiniin jaa. Sana booda maalleeniin ana hojjedhe guutumaan guututti $1,346 tuqaa 45 jechuudha. 100,000 ol jechuudha maallaqa keenyatti haala kanaan hojjedheetiin jira jechuudha. So daawwattoonni karaa Itoophiyaatiin yeroo hedduu waan dhufaniif maallaqa hanga kana hojjedheetiin jira. Kanaafuu YouTube irratti hirkachuun baay'ee balaadhaa yookaan ammoo adegaadha. Akkasumas chaanalli keessan terminate ta'uu danda'a yookaan ammoo baduu danda'a. Qabiyyeen isin gaddeessitan ammoo demonetize yookaan ammoo monetize ta'uu dhabuu danda'a. Gaafa background music fayyadamtan gaafa wantoota garaagaraa yookaan ammoo seera isaanii cabsitan viidiyoon san delete ta'uu danda'a. Laffaatiin ta'issan isin jalaa baduu dandeessi. Akkasumas ammoo kafaltiin inni isiniif kafalu baay'ee gadi aanaadha. Gaafa social media fayyadamtan ammoo dandeettii takka ittiin promote gootan qabaachuu qabdanii. Kafaltiin inni isiniif kafalamu akkuma laafsotti dhiiftanii garuu promotionii garaagaraa hojjechuu wantoota harkaa qabdan guddisuu fi kanneen kana fakkaatan ittiin isiniin jaagaas viidiyoo kana keessatti wantoota hedduu akka baratan abdiin qaba. Viidiyoo itti aanu keessatti ammoo YouTube automation meeqa akka kafaluu fi akkasumas bizinesa biraa kiyya kan biroo irraas meeqa akkaan hojjedhe wal duraa duubaan kan isin agarsiisu ta'a. Yaadas ta'ee gaafii kamiyyuu qabaatan ammoo komentii irratti dabeessuu hin dagatinaadha. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deemuutti ammoo nagaan naa tura.